Magaalummaan haala jireenyaa tokkoon tokko lammiilee magaalaa jiraatanii keessatti dhiphina adda addaa akka fidu beektonni xiinsammuu ni dhugoomu. Dhimmuma kanarratti barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee fi ogeessi xiinsammuu gargaaraan Piroofeesaraa Heenok Laggasa turtii AMN sagalee dhalootaa waliin taasisaniin haalli magaalonni jireenya lammiileetiif itti qopheeffaman keessumattuu naannoon manneen jireenyaa mijataa ta'uu dhabuun sochiin daandii kan imaltoota miilaas ta'e sochiin konkolaataa muddamaa fi dhiphinaan kan guutame yoo ta'e faalamni qilleensaa fi sagalee yoo jiraate akkasumas iddoon hojiitii fi gabaan mijataan namaan osoo waliin dhiibne bitattee galtu jiraachuu dhabuu fi kanneen biroo jireenya magaalaatiif barbaachisoo ta'an yoo hin guutamnee fi sababa magaalummaa madaala neegneetiin muddamni xiinsammuu olaanaa ta'e namoota mudachuu akka danda'u ibsanii jiru. Dhiibbaa xiinsammuu fi dhimmoonni ka'umsa ta'an baay'ee ta'uu kan kaasan ogeessi xiinsammuu gargaaraan Piroofeesaraa Heenok waggootaan dura osoo hojiin misooma koriidaraa hojjetamuun eegaliin dura haalli qabatamaan magaalaa Finfinnee kanuma kan agarsiisu ta'uu dubbatanii jiru. ከተሜነት አኗኗር ባህሪ ጋር ተያይዞ ብዙ ስትረሰር ምንላቸው ስትረስ የሚያመጡ ምንጮች አሉ። አመላ ሀለ ጅሬኛ መጋሉማ ወልቀበቴ መዳ ሙደመ xiinsammuu kanneen jedhaman baay'eetu jira. Isaan keessaa keessuma haalli Finfinnee duraanii faalama sagalee fi naannoo heddummachuu, naannoon manneen jireenya walirraa bubbuu fi dhiphachuun mana fincaanii mijataa argachuu dhabuu, namaan wal dhiibuu fi walitti gufachaa deemuu, sochiin daandii kan imaltoota miilas ta'e sochiin konkolaataa muddamaa fi dhiphinaan kan guutame ta'uu, iddoon hojii fi gabaan mijataan namaan osoo waliin dhiibne bitattee galtu jiraachuu dhabuun fa'aa tureera. Jireenya magaalaatiif haalli barbaachisoo ta'an yoo hin guutamnee fi sababa magaalummaa madaala hin eeynetiin muddama xiinsammuu olaanaa ta'e mudachuu danda'a. Hojiin misooma koriidaraa erga eegaleeti asii rakkoo kanaa fi malli malamee dhiibbaa magaalummaan fiduu fi haala qabatamaa jireenya lammiilee duraanii magaalaa Finfinnee guututti jijjiiruudhaan jireenya hawaasa magaalattii ammayyaadhaa fi mijataa gochuun seenaa magaalattii hundeerraa kan jijjiiree fi fayyadamtummaa haqa qabeessa lammiilee sadarkaa olaanaatti kan ceesisee fi akkasumas namni kamiyyuu sooressaa fi harka qalleessis qixxee gammadaa ta'e akka jiraatu carraa kan uume ta'uu himanii jiru. አሁን ያለው የግሪን ፖሊሲ የግሪን ልማት ኮሪደሩ እንዴት ከተሜነትን ውጥረት hojii misooma koriidarii hojjetame muddama yookiin dhiphina magaalummaa fide hir'isuu keessatti shoora olaanaa taphateera. Kana namni duraan Finfinnee beeku kamiyyuu ragaa ba'uu danda'a. Naannawa keenya haaratti mijeessinee addunyaa qulqullina qabu namuu keessa jiraachuu hawwu mana jireenyaa addaan hiiqe iddoo qulqulluu fi miidhagaa akka amma nuti keessa jirru kuni dhiibbaa xiinsammuu akkasii furuu keessatti ga'ee guddaa qaba. Kuni waan bareedaa abjuu feenu dhugaan akka arginee itti bashannannu hireenuuf kenna. Hojiin hojjetame kutaaleen hawaasaa kamiyyuu walqixa kaffaltii malee itti boqachuu danda'a. Dabalataan gargaaraan Piroofeesaraa Heenok akka ibsanitti hojiin misooma koriidaraa miidhaginaan faayame kuni haalaan babal'achaa yeroo adeeme iddoo hunda wal ga'uudhaan dhaloota fayya buleessaa fi ilaalcha qajeelaa biyyaa fi ofiifis qabu uumuu fi ijaaraa adeemuu keessatti shoorri gumaachuu guddaa ta'uu akeekanii jiru. ሚዝናኑ ሰዎች ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ናቸው። እንደዚህ አይነት ቦታዎች የሚታዩት ወይ ሸራተን ነው ወይ ሂልተን መግባት አለበት። duratti namoonni bashannanan kanneen maallaqa qabanidha. Amma dura iddoo akkanaa argachuu fi sharaatan yookiin hiiltan deemuu qabda. Achi sooressa qofatu deemuu danda'a. Amma asitti namuu sooressis hiyyeessis qixxee fayyadamuu danda'a. Namaa fi naannawa walsimsiisaa deemuun dhiibbaa xiinsammuu hir'isuu ni dandeenya. Dhaloota sammuun fayyaa buleessa ta'e oomishuu keessatti shoora olaanaa qaba. Kanaaf hawaasni misooma kanaa fi eegumsa akka godhu barsiisuu feesisa. Nama balleessu yommuu arge maaf akkas goota jedhee dhorkuu qaba. Sooftillee yoo ta'e iddoo qophaa'eefiitti gatuu akka qabu taasisuu nurra jiraata. Abbummaan misoomichaa hawaasa akka ta'e barsiisuu feesisa. Hojiin misooma koriidaraa kun jabaatee akka itti fufuu fi mootummaa qofa osoo hin taane kan qooda fudhattoota hundaa ta'uu kan eeran gargaaraan Piroofeesaraa Heenok Laggasaa hawaasni kamiyyuu naannoo isaatti iddoolee misooman kanneen seeraan kunuunsee dhaloota dhufuuf dabarsuu akka qabuu fi bakkoota haaraa ammatti hojjetamaa jiran fi xabainsa hojichaatii fi tumsa barbaachisu taasisuu akka qabu gorsanii jiru. Jiraattonni magaalattii hojii misooma koriidaraa kanarraa fayyadamoo ta'anis miidhaginni fi siimboon magaalaa Finfinnee ammaa haara galfii boqonnaa sammuutii fi soora qalbii isaaniif ta'uu ragaa bahanii jiru.